Qajeelchi olaanaa dhimma lammiilee fi immigireeshinii tajaajila saffisaa qulqulluu fi dhaqqabamaa kennuuf hojjechaa jira jedhe. Qajeelchi kun magaalaa Adaamaatti dameesaas banatee jira. Beezaa biyyi gabaasa dabalataa qaba. Qajeelchi dhimma lammiilee fi immigireeshinii magaalaa Adaamaatti dameesaa banatee. Daayirektar olaanaan dhimma lammiilee fi immigireeshinii obbo Gabra Yohaannis Takluu akka jedhanitti qajeelchi kun tajaajila saffisaa fi dhaqqabamaa hawaasaaf kennuun mirga bakkaa bakkatti socho'uu lammiilee mirkaneessuuf hojjetaa jira. ዋና መምሪያው በአሁኑ ወቅት አገልግሎቱ ቀልጣፋ qajeelchi olaanaan dhimma lammiileef immigireeshinii yeroo ammaa tajaajilli isaa saffisaa qulqulluu fi nageenyi isaa kan eegame ammayyaa'aaf dhaqqabamaa ta'e kennuuf hojjetaa jira. Kana milkeessuufis dameewwan isaa babal'isaa jira. Kana galmaan ga'uufis dameewwan isaa magaalota Dirree Dawaa, Bahar Daar, Maqalee, Dasee fi Jimmaatti banatee hojjetaa jira. Bara dhufu ammoo Beenishaangul Gumzii fi Gambeellaatti banataa jedhan. Dameen dhimma lammiileef immigireeshinii magaalaa Adaamaatti baname kun hawaasa magaalaa Adaamaa fi naannawa ishee akkasumas godinaalee Baalee fi Arsiif tajaajila saffisaa kenna. Kun ammoo baasii humna yeroo fi qabeenya lammiilee qusataa jedhan obbo Gabra Yohaannis. Deddeebii maamilaa hir'isuuf tajaajila isaa baankii fi poostaan akka wal quunnamsiise siman. Hojii babal'inaa qajeelchi dhimma lammiilee fi immigireeshinii hojjetu gufachiisuun hawaasa baasiif saaxiluuf dallaalonni seeraan alaa socho'aa waan jiraniif irratti xiyyeeffatamuu akka qabu dhaamaniiru. የዋና መምሪያው አገልግሎት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ በምናደርገው እንቅስቃሴ ህገወጥ ደላሎች dhaqqabamummaa qajeelcha keenyaa mirkaneessuuf hojii hojjennu keessatti dallaaltonni seeraan alaa fi naannessitoonni deemsi hojii biyya alaa eegaleera. Paaspoortii sirriin kan kennamu Finfinneetti jechuun hawaasa burjaajessaa jiru. Kanaaf lammiileen dhimma kana irratti hubannoo akka argatan tumsi hundaa barbaachisaadha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Aadde Elfinesh Bayecha lammiileen biyya keessatti hojjetanii akka jijjiiramaniif carraa hunda keessatti akka hirmaatan ta'aa jira. Kanneen ala deemuu barbaadan ammoo dhiyeenyatti tajaajila akka argatan dameen magaalaa Adaamaatti baname kun gahee guddaa qabaa jedhan. Gara biyya alaatitti lammiileen deemanii hojjechuu barbaadan, daldalaaf deemuu barbaadan, dhimmoota adda addaatiif deemuu barbaadan kan jiran yoo ta'e immoo lammiileen kun karaa salphaa ta'een akkaataa paaspoortii argatanii fi karaa seera qabeessaatiin deemuu danda'an haalli akka mijaa'uuf yeroo adda addaatitti dhaabbilee kanneen waliin mariin gaggeeffamaa dhufee jira. Dargaggootaaf haa ta'u tajaajila adda addaatiif namoota biyya alaa deeman gara parsantii 36 naannoo kanarraa akka bahan qorannaan mirkanaa'ee jira jechuudha. Kanarra dhaabatamee tajaajila kana si'ataa fi dhiyeenyatti uummataaf kennuudhaaf jedhamee dameen kun har'a akka banamu karaa qajeelcha immigireeshinii fi dhimma alaatiin murtaa'ee har'a sagantaa kanaan banamaa jira. ammallee irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Parkiin indaastirii magaalaa Adaamaa xumuramaa jira. Kun ammoo lammiilee biyya keessaa fi alaaf carraa hojii uuma. Dameen magaalaa Adaamaatti banames lammiilee kanneeniif tajaajila saffisaa kennaa jedhan. Daldaltoota magaalaa Adaamaafis hariiroo gabaa uumaa jedhan Aadde Elfinesh.